Gari kale bareedu ilmaan Oromoo akkuma beektan torban dabre keessa lola karaa Suudaan irraa Shaabiyaa wayyaanee akkasuma faannoodhaaf shane Egypt taanii qindaa'anii eegalame raayyaan ittisa biyyaa akkuma isin beektaniif asiin dura isin gabaasnetti kaballa hamtuudhaan gartee karaa irraa galchanii lolli sun guyyaa takkattii keessatti xumuramee wanni marti addaan galtee jechuudha. Eegas ammoo odeessi haarufni jiru akkuma isin himnetti lola san irratti wanni wayyaanee mudate waan isin takkaan niyyatiniif ni ta'an jedhamtu taame meeshaa addaa dhengada isin tuqeetu jechuudha. Kalee gartee isin tuqeetu yoo viidiyoo sanii argina qaalaala. Meeshaa san kan isin balaan eessaan buutee quban qabneen dhabamanii dankan ta'anii daaraa ta'an jechuudha. Amma ammoo bifa haarawaan lolli wayyaaneen karaa hedduutti karaa Walqaayitii karaa Affaarii bakka adda addaatti gartee lola eegaluudhaaf bifa haarawaan sochii godhaa jirti. Mee sagaleen kee dhagama? Ana sagaleen kee Usmail Usmi Fati sagaleen kee dhagamaami? Namni seenee maa wanna sagaleen kee dhagamaami? Mee sagaleen kee jirti? Karaa deemaa waan jiruuf maybe yoo sagaleen kee siin dhagame. Kanaafuu lola san bifa haarawaan kan wayyaaneen amma qophii haarawaa gootee ammallee sosso'aa jirti. Isa kanaaf ammoo raayyaan ittisa biyyaa ka qophii silaa barbaachisu xumuratee waan silaa gaddeemuu fi waan hundaa xumuratee eegaa jira. Ilmaan Oromoo wanni haala deemaa jiru kana lola Itoophiyaan bifa haarawaan amma itti seente kana Itoophiyaan jaalatteetii miti ni beektanii. Yeroo baay'ee mootummaan hadha jiru kun mootummaan nagaa barbaaduuf lola hin barbaanne dirqanii yeroo maraa lolatti oofanii wayyaaneen dheengaddaa karaa sharariinaatiin seentee akkasitti sareen isii nyaattee jechuudha. Ammallee bifa haarawaan karaa Walqaayitii karaa Affaar karaa adda addaatitti wayyaaneen waraana guuraa jirti. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa ammoo waan silaa jiru xumuratee qophii hunda xumuratee eegaa jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee ka jeneraallee ambaasaaddarri Keeniyaa jiran jeneraal Baacaa Dabaleedha. Gootichi Oromoo leencicha barbadaadha. Intervii BBC wajjin godhe irratti gaafiif deebisan gubbaa waan deebise gartanii jechuudha. Lola kanaaf gartee ka lolli amma ta'amu kun kan haga Asmaraatti deemuu fi Asiyaasa Foorqii barcumaa inni ifateera taa'usaniif jaarsii dullachi galgalaan gartee umrii isaa guutuu bilisummaa Eertiraa isaan jedhan keessatti umrii fixe yeroo achirraa haxaamtee dabarsu ta'uu fi gootummaadhaan waan gaddeemu guutuu isaa ibsee jira jechuudha. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaa kanatti qophii barbaachisu xumurachuudhaan wayyaanee isii dhumaatiif gartee Shaabiyaa wayyaanee akkasuma Gibxiin yookaan ammoo Gibxiin gartee waan isaan barbaadan gatii isaan kafaluu barbaadan kafalchiisuudhaaf qophii guutuu xumuratee jira jechuudha. Kanaaf injifannoon karaa raayyaa ittisa biyyaa haa ta'u ilmaan Oromoodhaa haga waliin turre ni beektanii. Mootummaa kana wanni nuti yeroo dheeraa abbichuu jechaa baaneef namni hedduun kawaayii kana gubbatti nu qeeqaa baaniif dhagaan nurra darbachaa baaniif mootummaan adda biyya tana bulchu kun mootummaa biyyattii tanaaf waan silaa barbaachisu kabajaa biyya tanaan maltee fi abbaa biyyummaa biyya kana irratti gartee ummanni Itoophiyaadhaa qabu san ummanni kun kabajaa yeroo diinni daangaa dabree haqa isaa sarduudhaaf gartee deemutti deebii gayaa biyyattiidhaaf kabajaa biyyattiin maltu biyya tana eegsisuudhaaf waa hunda dalagaa jira dalagaallee ture amma achillee dalagaa jechuudha. Kanaafuu warri gartee ka mootummaa kana irra dhagaa darbachaa baatan warri kalee waggaa 8 dabre kana keessaayyuu mootummaan kun mootummaa kennaa miti. Mootummaa diina kennaa keessaayyuu naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti wanni hedduun Tigraay yoo rakkoolee jiraate akka uummata Tigraay osoo hin taane akka paartii TPLFitti mootummaa kana balaaleffachaa turanii duula guddaa gochaa turanii wayyaaneedhaa fi Shaabiyaan Gibxii walii galuudhaan faradoo isaanii shaneedhaa fi faannoo qindeessuudhaan biyya keessatti naannolee Oromiyaa keessaaf naannoo Amaaraa keessatti jeequmsa guddaa yeroo dheeraadhaa fi kaasaa turan yookaan dalagaa turan lubbuu nama hedduu galaafachaa turanii galaafachiisaa turanii. Amma ammoo wanni deemaa jiru ka amma yeroo ammaa kanatti mul'atu ammoo diinonni keenya waan san guutuu isaatu itti milkaa'uu dadhabanii caphanii daaraa ta'anii dhukkaahanii bifa gartee salphinnaatiin yeroo ammaa kanatti waan silaa godhuu hin dandeenye godhuudhaaf qindoominaa addaa tokko akka isaan jedhanii godhanii socho'aa jiranii. Qindoominni isaan godhan ammoo mootummaa kana akkaataa itti jilbeeffachiisaniif meeshaalee gugurdaa qopheessuun qotanii awwaaluudhaan naannolee istiraateejiidhaan guutuu isaa qabachuudhaan wantoota hedduu dalagaa turan jechuudha. Isa kanaan wal qabatee lolaa dheengadda ta'e san irratti caba guddaa
kasaaraa isaan gartee keessaan baane takka seenanii guyyaa san dhumaatii yookaan ammoo booji'amuu qofa osoo hin ta'in madoo qofa osoo hin ta'in kasaaraa diinagdeedhaan baajata isaa yeroo dheeraadhaaf Ijipti irraa bakkoota adda addaa irraa walitti qabatan raayyaan isa biyyaa daaraa harkaa godhe jechuudha. Yoo xiqqaate meeshaalee istooraa kan warri booji'ame hime meeshaa qawweelee harkaa rasaasa adda addaa wannoonni yeroo ammatti guuramee harka mootummaa seenee fi ifa ta'e makiinaa fe'aa guddaa tiraak isa jedhaniin kanneen 31tu gartee galii mootummaadhaaf istoora mootummaatiif galee jechuudha. Inni kun kan isaan qotanii lola of duraatiif qopheessanii bakkoota adda addaatiif gooranii kaayanii sagantaan isaan baafatan dheeraadhaaf akka malee ulfaataadha. Osoo mootummaan dura jiru jabaa ta'uu baate mootummaa gartee qophii gayaa qophaa'e ta'uu baate wanni isaan dalaguuf dhufan waan xiqqee miti. Haa ta'u mootummaan kun ammoo mootummaa akka namni ilaale sanitti akka kaleessan jaarraa 21ffaa akka jiran warri hin beekne itti duulu sanii miti. Mootummaa jabaa mootummaa waan godhu beeku yeroo itti godhu beekuu fi humna qabuu fi teknooloojiidhaan dallameef akkasuma ammoo mootummaan safne jechuudha. Mootummaa irree qabaateef jecha dhaqee abbaa fedhen cafacafne na argaa jedhee utaalee waan balleessine mootummaa gartee obsaan deemu mootummaa yeroo namaa kennu namni obsa qabu namni gartee waan hundaa irratti osoo jabinna qabu osoo beekumsa qabu osoo dandeettii qabu suuta akkasitti deemu kun rabbillee ni gargaaraaf yoo inni safuudha jechuudha. Kanaaf akkasi gabaabdumatti isinitti hin dheeradhu ilmaan Oromoodha. Hundi keenya wanni godhuu qabnu maali? Warri kalee nu balaaleffattanillee warri dhagaan irratti guuraa turtanillee dhagaan isin guuraa turtan wanni isin ofaa turtan saniin biyya ijaarree nu jennaan jechuudha. Biyya ijaarree alhamdulillah rabbil alamin seenaa ittiin ijaarree seenaa dalagame koota gara haqaa gara dhugaa tanaa koota amma yeroo biyya tana ijaaran jabeessanii yeroo tokkummaadhaan warri kalee akka daladdeellee dhuftee biyya bareedduu biyya gaarii biyya gartee ilmaan kennaaf itti ijaarru jechuudha. Dhagaan hedduu nurra guurtanii wanna hedduu nurra daladdanii maqaa hedduu nu baastanii ammoo wanni lafa jiru maali? Wanni lafa jiru maali? Wanni isin daladdan suniif wanni nu dalanne akka nama gartee aduu baatee ifatti baateetti ifa baheen hundi nu agarree jechuudha. Ifa baheen hundi nu agarree diinonni kennallee arganii isinillee argitanii amma gara biyya ijaaru gara gartee waan hafte xumuru diinota gartee isaa 24 hirriba dhaban kanneen akkaataa isaanitti namni yeroo gartanii kasaare yeroo gartee cabe yeroo waan fuudhu dhabe yeroo dhama'e gara deemuun beeku waan dalaguun beeku boombii ofirra dhoosa jedhani. Amma TPLF fi warri TPLF ergatan guutuu isaaniitu boombii ofirra dhoosaa jiranii biyya tana gartee diiguu dadhabanii hangoo 4 kiiloodhaa qabaachuu dadhabanii ofirratti mana diigaa jiranii ufumaa gartee boombii ofirra dhoosaa jiranii. Kanaaf akkasii alhamdulillah rabbiin ammallee gartee raayyaa ittisa biyyaa mootummaadha jiru kana uummata Itoophiyaa rabbi cinaa haa dhaabbatu waan dandeettaniin keessaayyuu ilmi namaa hundi keessan dirqama rabbi isin irra kaayee nagaa buusuu nagaa irratti dalaguu dhugaa wajjin dhaabbachuu akka dalaguu isiniin jedha ulfaadhaa galatooma hedduu isin jaaladha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.